Ashamaa akkam jirtan hordoftootaaf kabajamtoota maatii Almaaz Salaalee 32 jalatti argamtan biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan nageenyi waaqayyoo iddoof lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuuti barbaada. Akkam jirtan fayyaa keessaniidha. Ana bira nagaadha, isin birallee nagaa akka ta'u waaqayyoorraa abdiin qaba jechuuti barbaada. Akkasumas biyya keessaa biyya alaa warra jirtan baga ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa immoo faasikaa bageetti sin ga'e, baga walumaan nuun ga'e, kan bara kanaan nu ga'e bara dhuftuun akka nu ga'u fedhaaf eeyyama waaqayyoo nuuf haa ta'u. Akkasumallee guyyaa kana baay'inni keenya hojiidhaan kan dabarsinu biyya ormaa keessadha kan jirru. Nama immoo waggaa baranaa biyya keenyatti galee maatii keenya waliin dabarsu waaqayyoon nu haa taasisu. Dhiphina garaagaraa keessaa obboleewwan keenya kan jirtan waaqayyoon dhiphinaa fi gidiraa keessan hunduma keessaa isin haa yaadattu. Kan immoo guyyaa kana doo hawwitan guyyaa kana doon arginis boqatan obboleewwan keenya waaqayyoon nafsee isaanii nuuf haa maaroo. Akkasuma biyya keenyallee nagaa, jaalala, tokkummaa nama wal jaalatu waaqayyoon nu haa taasisu. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Hunduma keessanuu ijoolleen ortodoksii baga du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos irra deebuudhaan geessanii. Ayyaanni kun kan jaalalaa, kan tokkummaa, kan dhiifamaa, kan itti wal jaalan waaqayyoon nuuf haa taasisu. Ayyaana gaarii.